Dhumaatiin daran iyyuu kan wayyaanee caalee itti fufee jira jechuudha. Ragaa guutuu qabdani. Raayyaa ittisa biyyaati miti kan ifatti ajjeese. Waradaa keessa hojjette, qabalee keessa hojjette, federaala keessa hojjette, tokkoon ishii cafa qabuun abjatti, tokkoon ishii hallayyaatti baduun abjatti. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Hin bu'u shororkeessotaa fi hattoota yeroo gabaabaa keessatti eege waan ta'u deemtan. Abbaan feete amma aan hin barbaada hiriira baay'ee alaabata. Biqilaa fi romni dafaan aan hin barbaada hiriira baay'ee alaabata. Biqilaa fi romni dafaan. Yoo harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan biraan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa ajjechaa murtii seeraa malee namoota nagaa irratti guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru wal qabate. Kaabinoonni mootummaa ajjechaan sun raawwatamuu amanuudhaanii garuu ajjechaa san kan raawwataa jiru Jawaar Mohammadii. Saniif immoo ragaa akkamii qabu? Ragaan isaanii sun hoo dhugaadhamoo dhugaa miti? Kaabinoonni hoo maal jedhanii? Wanni isaan irraa dhagam hoo maali kan jedhu ragaa tokko tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Dhugaan lafa jirtu hoo maali kan jedhus qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kan biraa immoo qajeelfamni lafti mana jireenyaa ogeeyyii fayyaa fi barsiisotaaf akka kennamu gadi bahee sadarkaa aanaa fi bulchiinsa magaalaatti qabame hojiitti nuuf hiikamuu dide jechuudhaan ogeeyyiin komii kaasaa jiru. Kanas odeeffannoo guutuu kan isin biraan ga'u ta'a. Pirezidaantiin Ameerikaa 47ffaanii bara bulchiinsa isaa nagaan geggeessuudhaa fi kakuu raawwatee jira. Kakuu isaa irratti dubbiiwwan jajjabduu dubbatee jira. Dubbiiwwan inni dubbates kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhee sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaadha. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsinaa isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ajjechaa murtii seeraa malee namoota nagaa irratti guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabbachuun gaafatamummaan jiraachuu qaba jechuudhaan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa komii kaasanii jiru. Loltoonni mootummaa namoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatti baasanii ajjeesuu fi shakkii qabaniin ajjeesuun guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jiraachuu ragaalee kallattii garaagaraatiin ni mul'isa. Qaamoleen nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa fi milishoonni Oromiyaa namoota to'annoo seeraa jala jiran haala sukkanneessaan ajjeesaa jiraachuu kan mul'isu ragaaleen viidiyoo ni jira. Godina Arsii, Gujii, Booranaa fi Shawaa Harargee lamaan godinaalee lixa Oromiyaa fi kanneen biroo keessatti namoota nagayaa shakkii qofaan ajjeesuun baratamaa ta'ee jira jedhu jiraattoonni. Qaamni nageenyaa milishaa jedhamu yakkoota waraanaa fi namoomaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiraachuu kan himan jiraattonni murtii seeraa malee ajjeesuu, hidhuu, reebuu, saamuu fi buqqisuun gochoota milishaa raawwatu ta'ee jira. Kibba lixa Shaggar waraanni mootummaa Itoophiyaa waraana raayyaa ittisa biyyaa jedhee of waamu shanee qaldadan jechuudhaan mana hawaasa nagaa qonnaan bulaa halkan itti seenanii mana maatii mana sana keessa jirtu garii ajjeesanii garii tumanii caccabsanii haala suukkaneessaadhaan gara laafummaa tokko malee gubuun ajjeesanii jiru. Haalli kun guutuu Oromiyaa keessatti akka deemaa jiru jiraattonni Oromiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa ni dubbatu. Oduma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa shirkaa ganna Soolee Digaluu Gunnootti jimaata darbe ammajjii 17 bara 2025 namoota lama kan maqaan isaanii Abdul Jaliil Kadiiroo fi Muhammad Amin Waabee jedhaman haala suukkaneessaadhaan ajjeefamu jiraattonni dubbatu. Viidiyoon dargaggoo haala suukkaneessaa qaamni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffate yeroo uummata fuula duratti ajjeesu mul'isu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee dallansuu uumee jira. Dargaggoon kun harka lama duubatti hidhamee jira. Uffanni gubbaa inni uffate cuquliisa. Manneen qorqorroo laba isa bira kan jiru yoo ta'u namoonni walitti qabamanii ammoo taa'anii taatee kana dirqamaan daawwachiifamaa waan jiran fakkaata. Viidiyoon sooshaal miidiyaa irratti qoodamuudhaan dallansuu guddaa uummata biratti uumee jira. Viidiyoon sanas kaabinoonni mootummaa irra caalaan isaanii amanuudhaan gochaan kun gochaa kennaa miti gochaa Jawaar Mohammad qarshiidhaan wajjiisaa jiru jechuudhaan maqaballeessii xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammad irra kaahanii jiru. Ragaan isaan dhiheessanoo maali kan jedhu akka itti aanutti isiniif dhiheessina. Mee erga waggaa jahan kana keessa biyya bulchuu eegalee maqaa Oromoo baatee Oromootu biyya bulchaa jedhame erga jedhamaa ture. Dhumaatiin daran iyyuu kan wayyaanee caalee itti fufee jira jechuudha. Maybe miidiyaa kanarra waan jirruu fi reef guyyaa hunda arginaa jechuudha. Fatti jechuudha kan ajjeefamaa jiru godinaalee Oromoo hunda keessatti jechuudha. Arsii keessatti, Baale keessatti, Wallagga keessatti, Shawaa keessatti jechuudha. Akka Oromoon badii qabu tokkotti kontiroobaandii taane ergaa biyya bulchuu jalqabe jechuudha. Ragaa guutuu qabdani. Yaa qabna. Wallagga keessatti Amaanu'eel gaafa ajjeesan addabaabaayii gubbatti mootummaadhaa miti maal makalaakaa raayyaa ittisa biyyaati miti kan ifatti ajjeese. Ifatti jechuudha addabaabaayii keessatti jechuudha. Okay, saniin alattis kan amma dheengadda haadha duratti raayyaan ittisa biyyaa kan ajjeese. Raayyaa ittisa biyyaati mi kan ajjeese. Maal seete? Ani deeggara mootummaate si galee takkee ishii ilaali.
takkee ishii warreen Oromoo ajjeesaa jirtu takka ishii jechuudha itti qophaa'anii fi jiru kaadiree taate poolisii taate waradaa keessa hojjette qabalee keessa hojjette federaala keessa hojjette ganaa cafaqamtunaa jedhin takkee ganaa cafaqamtunaa jedhin kan ammoo ragaadhaan asitti maa warroonni dadhabsiise warroota mootummaa kana akka saba biraa sabni biraa akka jarri kun fakkeenya amma akka Abiyyi bulchuu hin dandeenye maqaan Abiyyi akka burjaaja'u mootummaan kun akka biyya bulchuu hin dandeenye kan gochaa jiru kaadiree biltsiginnaati. Kan ammoo jechuudha qabatamaan asitti maa obboleessoo beeta mangistiidhaa gadaga poolisii ijoollee CIA tokko jeneraala ta'e ministeera ta'e poolisii ta'e tokko nama nan hin beekne jiru tokkoon ishii cafa qabuun abjatti tokkoon ishii hallayyaatti baduun abjatti warroonni mootummaa kana shororkeessaa jiranii fi maqaa mootummaa kanaatiin ilmaan Oromoo fixaa jiranii warrootuma akka keenyaa kaadiroota hattuu fi diqaaltota yeroo gabaabaa keessatti immoo eeggadha. Sigala mootummaan kun mootummaa Oromooti hin bu'u shororkeessotaa fi hattoota fi kaadiree akka keetii kan ammoo yeroo gabaabaa keessatti eege waan ta'u deemtan. Raayyaa ittisa biyyaa ta'anii biyya eegaa jiran saniyyuu qawwee itti dhukaasa. Maaliif naamusa hin qabu jechuudha. Naamusni waraana keessatti yeroo kamiyyuu yoo feete abaa'oo ta'e yoo feete mootummaa ta'e gara kamiiniyyuu naamusa yoo qabaatiin waraana qawwee qabattee ati biyya eeguu yookaan immoo biyya falmachuu hin dandeessu. Namoonni akkanaa kunni nama naamusa hin qabnedha jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun sila naamusaan tasgabbaa'ee taa'eeti hunda keessaayyuu baalagee hin jira. Kan akkas godhee dhugaan jira. Waan dhugaa tokko haaluun badaadha bara. Dhugaan jira addabaabayitti kunoo nama ijoollee Oromoo ajjeesutti jiranii kana garuu mee haa ta'uti yommuu mootummaa irraayyuu self defense gochuu fedhe yookaan mootummaa san mormuu fedheeyyuu asitti rakkoo jira akkana jedheetti silaa nama waan ittiin self defense nama godhan tokkotu jira mootummaan kan cabne hin jiru kan cabne rabbi qofaadha kan nama uume kaddachiif samii uume qofaadha kan cabne mootummaan hin cabne hin jiru mootummaan Liibiyaatu Gaddaafiin cabee jira kan akka Afrikaatitti ani mootummaan kun hin cabu jedhee of dhaadaa ture jechuudha. Waraanni dargii yookaan mootummaan dargii cabee jira. Kan akka gaanfa Afrikaatitti waraana meeqa leenjisee yookaan immoo akka hanga funyaatitti hidhatee qabaachaa ture cabee jira. Wanni hin cabne hin jiru rabbi qofaadha kan cabne. Yeroo tokko yeroo haason namni mamii keessa yoo seene bareeda. Mootummaan kun kan uummataa fi mootummaa ta'ee uummata kanaaf jiraadha kan jedhu yoo taate ummata dhageeffatee ummata kana ajjeechaa yoo irraa dhaabe umrii isaa itti fufsiisuu ni danda'a. Nuti mootummaan kun dhufee kan biraa dhufee Jaalmarroon dhufee Jawaar dhufee Jaaldaayit dhufee yookaan Abiyyi achirra ture nuti dantaa irra hin qabnu hangaa'onni Oromoo achirra koranii fi dantaan keenya uummanni keenya nagaa argatudha. Uummanni keenya nagaan bahee galuudha. Kan uummanni jechaa jiru kana. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ragaa dhiyeessaa jennaan ragaa dhiyeessuu hin dandeenye garuu mootummaan Itoophiyaa akkana gone kan godhe akka warroota mootummaan Oromoo biyya san bulchu hin barbaannedha jechuudhaan kan dhaadannoo isaanii dhageessisan. Garuu mootummaan Itoophiyaa wanta kana raawwachuu ragaan jiru hoo maal? Kinooti mee ragaa kana dhageeffadha. Kuni godina Gujii keessatti kaabinoonni mootummaa barattoota walitti qabuudhaan namni tokko yoo hiriira baatee jettee mataa si facaasa. Namni tokko yoo hiriira baatee jette ni hidhamta. Namni tokko yoo hiriira baatee jette ni dararamta jechuudhaan kaabineen kun kan dubbatu. Mee viidiyoo kana dhageeffannee walitti adeemsisa. Wanni achi taa'ee amma dammoo isin ganaa tottoo hawwattanii nama barumsa barataa jiru isin jeequu hin barbaachisu jechuudha. Yaadi kun itti hoosini gala. Isinii gala. Mee namni yaadi kiyya galee harka baatu. Harka baatu nyaata. Naas galee tikakkinnoo hiriir kuni tikirmaadha harka baatu. Isin dhaggabe nama harka baasanii. Abbaan fete amma aan hin barbaada hiriira baay'ee alaabata. Mutkallee afiin oomishee dafaan aan hin barbaada hiriira baay'ee alaabata. Mutkallee afiin oomishee dafaan kan barattu jedhu abbaan akalle arimmaa yaalee taabbarraan aan nama hiriira baay'ee hiriira qindeessu kallattiin kaamera lesoos kaamet koree gambaa qabu qabatanii. Lesoos tabi waggaa sadii barumsa ilaa waliin tabi.
qajeelfamni lafti mana jireenyaa ogeeyyii fayyaa fi barsiisotaaf akka kennamu bahe gadi bu'ee sadarkaa aanaa fi bulchiinsa magaalaatti qabame hojiitti hiikamuu dide jechuudhaan ogeeyyiin fayyaa komatanii jiru. Godina Iluu Abbaaboor bulchiinsa magaalaa Mattuutti ogeeyyiin fayyaa waldaan gurmaa'an waajjirri lafaa bulchiinsa magaalaatti daldalaa jiraachuu mallaqa seeraan alaa sassaabuutti jira jedhan lafa nuuf kennaa jennee yeroo gaafannutti lafti kennamu hin jiru jechuudhaan nu ari'u jechuudhaan komatanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa fi barsiisonni bulchiinsa magaalaa Mattuu lafa mana jireenyaa fudhattu jedhamnee erga gurmoofnee har'i waggaa 5 jedhanii jiru. Guyyaa har'aa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden White House gadi dhiisanii bahanii jiru. Erga filannoo bara 2024 gaggeeffameen Donald Trump injifachuudhaan aangoo qabatanii waggaa 4 ta'ee jira. Donald Trump's pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uudhaan Ameerikaa bulchuudhaaf waadaa seenanii jiru. Waadaa isaanii irratti haasawa garaagaraa godhanii jiru. Haasawa isaan godhan keessaa inni ijoon baqattoota Ameerikaa seeraan ala seenan hunda isaanii gara biyya isaaniitti deebisu. Akkasuma warroota saala jijjiiratan tapha shamarranii irratti akka hin hirmaanne godhuudhaa fi qabxiilee hedduu kaasanii jiru. TikTok fayyadamtoota isaa miliyoona 170 oliif tajaajila deebisee kennuu eegaluu isaa beeksisee jira. Dhaabbatichi hojii isaa kan eegale erga pirezidaantiin Ameerikaa haaraan filatamanii Donald Trump wixata kana kakuu raawwatanii yeroo aangoo of harkaan gaan yeroo dabalataa TikTokiif akka kenne erga beeksisanii booda. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadha.